Ije jabduu mootummaa cimaa qormaata kan qorachuun dinagdee kufiinsa qabu misooma hawaasummaa bu'uurri isaa cimaa ta'e egaa amansiisaa ijaaruuf boqonnaa haaraan saaqanii injifannoo wareegama qaalii kaffalanii galmaa'uu eegale cimeetti fufee jira. Kanaanis mootummaan imaammata tarsiimoo sagantaalee garaagaraa qopheessuun akkasumas inisheetiiviiwwan masakee baay'ina qulqullina ariitiin hojjechuun badhaadhina bu'uuraa amansiisaa irratti ijaaraa jira. Waadaa galee hundas gochaan dhugoomsaa filannoo hanga filannootti hojii hojjetaa dhufeen waadaa galee raawwatee sirna bu'uura hawaasummaa qabu dhalootaaf ijaaruu irratti argama. Mootummaan naannoo Oromiyaa ergama akka biyyaatti qabame adda durummaan milkeessuun harka tokkoon olaantummaa seeraa mirkaneessaa harka biraatiin hojii misoomaa itti fufiinsaan hojjechuun aantummaa uummata isaatiif qabu mirkaneessuu irratti argama. Kanaanis qormaatilee imala keenya gufachiisuuf carraaqame karaa irraa maqsaa injifannoowwan argate bu'uureessaa kan itti fufu ta'a. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaas imala ijaarsa sirnaa eegalamee fi gurmaa'ee fi qindaa'een gaggeeffamaa jiru irratti uummanni iftoominaa fi hubannoo argatee deeggaruun ga'ee isaarraa eegamu akka bahatuuf akkasumas fayyadamummaa isaas mirkaneessuuf hojjechaa jira. Kanaafis hojii mootummaan naannichaa karaa qindaa'een akka beeksifamu odeeffannoon sirnaan akka bulu maqaan gaarii naannoo keenyaa fi biyyaa akka ijaaramu aangoo kennameef qixa sirriin hojiitti hiikaa jira. Kanaafis sagantaan egzibiishinii guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru agarsiistuu guddaadha. Sagantaa kana irratti hojii mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan 5 darban hojjetamaa turan danuu keessaa muraasni agarsiisaaf dhiyaatanii jiru. Biiroolee fi dhaabbileen mootummaa naannoo Oromiyaa hojii waggoottan 5 darbe hojjetamaa dhufe agarsiisuuf asitti argamtan karaa qindoomina qabuu fi galma waloo milkeessuun beeksisuu fi hubachiisuuf isinirraa eegama.